Maaloo bilbilana. Hayyee akkam jirtan isiniin jedha. Otoo garaan na gubatu, otoo namni keenya akkanatti du'u, mee as bahee faa dubbadha jedheetiin dhufee jedhe. I hope sagalee kiyyan dhageettanii. Mee sagalee kiyya of dhageettanii. Sagaleen kiyyan dhaga'amaa miti? Akkamitti akka ilaalanillee. Sagaleen kiyyan dhaga'amaa? Mee warri komantii barreessaa jirtan sagaleen kiyyoo dhaga'ame naa himaa. Hin dhaga'amaa? Okay. Galatoom. Hayyee. Baay'ee naarii jedhe. Kan waaqni beeku kalee irraa jalqabeetiin baay'ee raafame. Jawaar akkas ta'uun gaheetiin walgahii telefoonarraan oolee jedhe. Ammallee waan as baheef qabxii 2 3 hanga 5 6 tokkos walii si yaadachiisa jedheetiin. Du'iitii nama keenyaa, du'iitii maatii keenyaa kanaan illee ni argaa. So warra ijoolleen maatiin keenya, ollaan keenya, firri keenya irraa du'aa jirtu. Bosona Oromiyaa keessatti, baadiyyaa Oromiyaa keessatti, mi'aan keessatti kan bineensi reeffa jalaa nyaataa jiru. I guess mammaaka Hacaaluun OMN irratti kenne yaadadhee jira. Ka du'e hobbaafatee jira jedhe si galee. Ka du'e hobbaafatee jira. Ka jirutu seenaa isaa xureessaa jedha. So anyway, bilisummaa numa gonfanna. Nafxanyaan kun akkuma nafxanyaa dabree kun numa dabra. Garuu bineensi yoo dabru bineensi yoo darbu yookiin galaanni yoo darbu si fuudhee dabra. Sometimes ijoollee keenya fuudhee dabraa jira. Saniif qofatu dubbadhaa jira malee. So duraan dursee bakka kanarratti warroota bosona Oromiyaa keessatti, qaccee Oromiyaa keessatti, baadiyyaa Oromiyaa keessatti, boqqoolloo keessatti, mi'aan adda addaa keessatti akka isin adamsanii isin ajjeesaa jiran kana qalbiin isin bira jirti. Qalbiin maatii keessan bira jirti. Ani ka garaa na gubu beektanii warri miidiyaarraa akka kiyyaa kanallee jechuudha ta'eetiin halaala ta'e ni rarrabna. Ilmaan hiyyeessaa dargaggoo daa'ima boru biyya bulchitu kan dhalattee guddattee hin jennetu qabsoo kanaaf wareegamaa jira. Ka garaa nama nyaatu qawwee malee wareegamaa jira jechuudha. So anyway, so kanaaf na dhiifama. Kanaafiyyuu warri as jirtan waan isaanii gootan laala waan biraa godhuu hin dandeenyu. Isin dura yeroo baay'ee dubbadhee jira. Mootummaan kun godhaa jiru Jawaariin fadha hidhee, miidiyaa hidhee, sagalee warra alaa cufuu barbaada. Isin garaan gubatee abdii hin kutinaa wanti isin godhuu dandeettan keessa biyya alaa kana akka jirtan ijoollee teenya
ka bosona keessa du'aa jirtu, ta bineensaan nyaatamaa jirtu, seenaan jaraa akka hin dagatamne, lakkoofsi jaraa akka hin banne, lakkoofsa 30, lakkoofsa 20 taatee akka hin banne magaalaa keessan bilbilaa yeroo gabaabaa keessatti falatti godhaa jirra jennee abdii qabna. Garuu it doesn't matter haa nu goonu. Isin ka godhuu dandeettan magaalaa keessan bilbilaa, naannoo keessan bilbilaa, kaardii birrii 10 bitadhaatiin irra taa'a telefoon katabadha yookiin fira keessan ka biyya jiru san waan magaalaa isaa keessatti ta'e si galee eenyutu du'e, sa'a kamitti du'e, eenyutu ajjeese, eenyutu bira jira. As much as you can information kana amnistiidhaa kenna, human rights kenna, akkasumas koongirasii Ameerikaatiif kennee jenna, koongirasii Yuurooppitiif kennee jenna, Kanaadaadhaaf kennee jenna. Yoon taane ijoolleen teenya obboleeyyan teenya tan nu gadi umri daa'ima nu gadi ijoolleen tan nu deenye ta'uu dandeetu. Isinii galee duuteetiin baddi. Kanaafuu garaa isin gubatee cal'istanii sheer qofa hin godhinaa. Maaloo nama 556 irra jira. Wanna kana sheer godhaatiin wanna kana please hin dhageettan warri suudii jirtanillee wanna kana please godhaa jedha. Bilbiltanii natti hin himina. Ani watti akka godhuu hin danda'u. Ka isin bilbiltanii ka maqaa fi lakkoofsa kennitan sun bu'aan qabu. Data complete ta'e nu barbaachisa. Please yeroo fudhadhaatiin bilbila adda baafadhaa. Magaalaa Awadawaa irraa dhiifama. Magaalaa Shashmannee irraa nama 10 du'e hin jedhina. Namni 10 sun eenyu? Eessatti du'an? Eenyutu ajjeese? Evidence illee dhibbatti maqaa beekuu barbaada. Security force ganda tokkorratti, ganda lamarratti akkanatti detailii kana barbaadna. Kana fuuneetiin hin iyyineefi jenna. Si galee maaloo kana tokkoffaa irratti kana naa godhaa isin jedha. Lammaffaa irratti ammoo naannoo Amboo irratti jiddu galeessa irratti akka mootummaan waraana kaayee karaa cufe quba qaba. Kanaafuu dhaamsi kiyya karaa Wallaggarraa Amboo keessaa ol dhufu, karaa Jimmarraa naannoo biraarraa ol dhufu, karaa Sammara cufuu qabdan. Qabsoon tuni si galee na bira hin geenye yoo ka jennu yookiin akkana hongoon jettu wal bira baduuf deemna. Qabsoon kun hamtu waan taateef karaa bakka maratti cufa. Kaan immoo wal mari'aadhaatiin meeshaan qabdu martinuu meeshaa waraanaati. Albeen meeshaa waraanaati. Wanni hedduu kan dubbachuun barbaanne meeshaa waraanaati. Kanaafiyyuu karaa ittiin cufa. Nuti ammoo ka goonu ka warra aangoorra jiru, ka maatiin jiraa biyya alaa kana keessa jiru, ka warri nu dararaa irra jiru, ka kaan duraa dubbadhee ka mootummatti warra waraanarra jiru ka himatamu qofa otoo hin ta'in ka warra waraanarra hin jirre akkamitti akka jira nu salphisan, akka jira nu nyaatan, akka maatiin jiraa kafalan biyya addaa kana keessatti irratti dhiibaa irratti mala soqaa jirra. Si galee aangoorra ta'anii maatii warra Awustiraaliyaa kaa'atanii maatii warra asii mana mootummaa keessa Ameerikaa keessa kaa'ataniitiin ta'uufiiti ammoo du'a nutti muranii jedhani. So kanaaf fala irratti goonaa isinillee si galee yoo baduun hin taane yoo kabannu taate yoo ilmaan teenya ka duutu taate kanaafiyyuu itti yaada. Warri biyya jirtan asii gorsa guddaa eegan wanti isin gootanii barbaadan keessatti mari'aa. Gantuu kijibaan ammoo maqaa wal hin balleessina. Kijibaaf shakkiidhaan maqaa wal hin balleessina. Si galee ka dhugaa irratti qofa murtaa'uu qabdani. Garaan na gubate. Ammallee deebi'ee warra Ameerikaa fi Yuurooppii adda adda bakka adda jirtan. Wanna du'e kana maatii du'e kana ka dhageettan fakkeenyaaf yoo magaalaa Shaashimannee irraa namni 10 du'ee jiraate. Ati Minisootaa yoo jiraatte information kana qabii koongirasii keessatti himii jedhe. Si galee mootummaan nafxanyaa kun nafxanyaan kalee sirna kalee san dhageettanii jirtan. Sirni kalee sun ka abbaan keenya nutti himee jedhe. Sirni saree sun ammoo tasuma hin deebitu. Nutu dhabama malee sirni saree sun hin deebitu. Haa dhumannu malee. Otoo jirru haa gubattu malee warroonni bira hin dhaabbanne kakalee yeroo miidiyaa carraan kenneef sun na gaddisiisu. Garuu injifannoon keenya haqa waan qabnuufi akka irra oolu ammoo shakkiin qabu. Yeroo gabaabaa qofa malee yeroo gabaabaadha. Shakkiin qabnu mootummaan hattuun kun ka isa fila jiru qabsoo namaa fudhateetiin waadaa nyaate kana
jiruu dhiisii duutillee waakkattiin isa. Jiruu miti duutillee ni waakkattiin. Kanaafiyyuu akkas naa godha siin jaa warra biyya as jirtan please walgahii hin goona. Miidiyaa irratti hin goona walgahii hin goona. Irratti hirmaadha maal akka gootan. Torbee kana keessa ka har'a bahu jimaata dabarsinee jirra. Oduu hedduu waan nama gammachiisu. Waan torbee kana ta'aa jiru mootummaa kanaa walitti hidhateetiin waan mootummaan Ameerikaa dubbatuuf deemaa jiru jimaata kana keessatti hin dhageenya. So isin galee addunyaan isin bira jirti. Dhugaa isin bira jirti. Warri biyya alaa jirtan ammoo kana godhuu qabdan. Sheer gootanii dhageeffatanii ammoo hin dhiisinaa. Hamileen isin tuqee hin dhiisinaa. Just waa godha. Biyyatti waa godha. Telefoona guutaa waa ergaa. Numartinuu waan tokko hin qabna. Waa oduu walii dabarsaa. Patishinii Jawaar irratti namoota baay'een saayin gootanii I think email isin ergee jira. Email isin konform godhuu yoo konform hin godhin patishinii keessan hin laakkaa'amu. Patishina keessan saayin yoo gootanii maqaa irratti guuttanii emailitti isin ergamee jira. Email isin irratti konform ta'uu qaba. Maaloo please patishinii sun 100 yoo gahe mootummaa Ameerikaa Trump waa'ee kanarratti dubbata dirqama seeraan dubbatee jira. Yoo dhibballee ga'uu abaatu wanna hedduutti kan dalagannu jira. 20 ta'ee 5 ta'ee wanna ittiin dalagannu hedduutu jira. Kanaafiyyuu patishina kana saayin godhaa. Community keessanii ergaa, obboleeyyan keessanii ergaa, patishina kana saayin godhaa please. Wanni isinirraa hidhatu hin jiru. Facebook irra taa'aa jirtanii ammayyuu nama kumaattuu na ilaaluu jirtanii nama kumaa kana keessa I hope isin hundinuu patishina kana saayin gootanii maatii keessan ergitanii community martinuu WhatsApp yookiin ammoo Viber qabdan. Achi keessatti share godhaa. Achi keessatti saayin godhaa. Ijoollee teessanitti himaa. Please godhaa isiniin jedhaa. Confirmation is very important. Kan biraa gara dhumaa irratti yaada dubbadhee jedhu. Mootummaan kun maal yaadaa isinitti fakkaate? Maal yaadaa jira isinitti fakkaate? Yeroo ganna yeroo namni keenya mi'aan facaafatee silaa qotatu jiru. Yoo namni bara hin qotatin bara dhufu beela guddatu nama fixa. Beelli ammoo eenyuun leenca feetee ka dhukkubni marti hin jilbifachiisne beelli ni jilbifachiisa. Beelli dhufuuf deemaa jirti. Kanaafiyyuu nama keenya beelaaf, dhukkubaaf, hidhaaf, ajjeesaan fixeetiin filannoo yeroo baay'ee keessatti gochuuf deemaa jiru. Filannoon ture ammoo hin ta'u. Hin gubata malee biyyi tun hin gubatti malee hin ta'u filannoon kun. Anyway ji'a Oktoobarii irratti akka achi booda inni mootummaa miti. Mootummaa hanga xiqqoo irra jirtu san hanga seef qofa. Jedhaa jirra malee kanaafiyyuu isin ka beekuu qabdan bilisummaan gabrummaan dhumuu qabdu barana kana keessatti. Barana kana keessatti dhumuu qabdi. Kanaafiyyuu ifama naafillee barreessinaa. So kanaafiyyuu beelaa dhukkubaa waa hedduu walitti nu fixuu barbaadaa jira. Rabbi nu bira jira isin ammoo ani natti ulfaatee jira waan isiniin jechuullee hin beeku gara kiyyaan ka isiniin jedhu. Oppiidiyoon tuni. Oppiidiyoo shamtuu ajooftuu tajarrinuu of beektu tajarrinuu maqaa jiraatiin saalfattu goda keessaa baasnee jiruu keenya itti dhiisnee itti jaarree jiraachuu wallaallee oppiidiyoota nama goonee jenne. Oppiidiyoo shamtuu jarrinuu of jibbitee maqaa ofii jijjiirte hadha immoo deebitee aangoorratti moraalii kamii akka qabdu hin beeku aangoorratti deebiteetiin Parlamaa keessa deebitee haasoftee jirti. Ergamtuu sigaleetiin gantuu meeqa amannee ani mataa kiyya meeqa amaneetiin meeqan jira. Nama yeroo kana keessatti hin dubbanne yeroo gabaabaa kana keessatti hin dubbanne ru'iin lamaa miti abboo tokkuma baatee jetti. Namni gaafa dhalatee iyyuu du'ee jedha. Sodaattee oolti sirraa naftu duuti sirraa naftu du'iiti dubbadhu jedha. Iccitii yoo sirriitti qabaatan abboo rakkoo hin qabu. At the end of the day dhaabbattee du'aa jirta. Sirna kana keessatti. Warroonni nama keenya irratti bahuuf karoora godhatan ammoo beekaa. Tarkaaffiin isinirra fudhatamu. Yoo isin karaarraa baddanii haqaan malee nam tokkotti seera ala baatanii jettan tarkaaffii isinirra fudhatamuuf isintu itti gaafatama. Jaaroleen ammoo abbootiin gadaa abbootiin amantaa haqa lafarraa jallasamaa jirtu hin agartani. Sudaan hin jiraatina. Du'uun bareeda. Namni jilbeeffatee jilbaan jiraachuu irra dhaabbatee du'uu wayya.
Kanaafuu viidiyoo gantuu tana ta'ufii keenan nama goone tanaani nafxanyoota aangorra jirtu tana ta'ufii isaa jiraatiyyuu salphatteetiin naannummaadhaan gandaan lafa qooddee gurgurtee mana ittiin bitattee Ameerikatti amma aangorra akka saree ari'amtu boru ammoo mana hidhaattu jala eeggatee jedha. Kanaafuu nuti murtii keenya gooneetiin yeroo gabaabaa keessatti murtii namaa miti abbaa fe'ee wajjin dalagneetiin murtii jijjiiruu yaadan qaba. Kanuma otoo waa isiniin jedhini hin rafuu jechuu barbaadeetiin waan isin du'ita keessan quban qaba. Garatu nu gubata. So kanaafiyyuu garuu garaan naa gootu malee shakkiin qabu. Shakkiin qabu yeroo kana dhiisaa warri kenna yeroo barumsa hin qabaatiin yeroo teknooloojiin hin jiraatiin yeroo biyya alaa kana hin jirre yeroo telefoonni hin jirre du'iitii namaa kan dhageenya irra oollee jirra. Qabsoo kana immoo hin shakkinaa irra oolla. Dhiira qofaaf otoo hin ta'in dubaraaf irra oolla, dargaggoof irra oolla. Qabsoon teenya ceetee jirti. Ijoolleen biyya Ameerikaatti dhalatte hadha waa'ee Oromoo booyaa jirti. Isin kan biyya keessa dhalatanii miti. Gantuu dogongorree qabsoo kana hin beekti. Maybe barattee jirti dogongora jirtirraa kan jedhuuni qabsoo kanatti kennineef duubatti nu deebisanii jedhan. Garuu nu deebisuun jalaallee bareedaadha. Sirna nafxanyaa kana immoo hin buqqisna. Hin buqqisna. Oromiyaan tasuma hin baddu. Namni Oromoo qabuu fi Rabbiin qabu hin badu akka Jawaar jedhe hin baddu. Nuti du'a malee kanaafiyyuu abdii isiniin jedha. Dhumarratti ammallee kama duratti isiniin jedhe gahee keessan godhaa bakka jirtanitti. Warri biyya keessa jirtan beekumsa gahaa qabdan, wal dhageettii gahaa qabdan. Namni mammaa akka Ingiliffaan maal jedha? If there is a will, there is a way jedha. Yoo onneen jiraatte yoomiyyuu karaan ni jira. Kanaafiyyuu Rabbi isin biraa jiraatu kanuma isiniin jechuu barbaada. Halkan gaarii.